Namni atiin barbaade tokko komentii siif godhaa jira. Ani isin agarsiisa settingii ittiin sirreessan. Jalqaba namoonni chaanaalii keenyaaf haaraa taatan subscribe godhuudhaan eegala. Egaa gara settingii adeemnu. Settingii keessa yeroo seenne settingii seenne privacy kan jedhu jechuudha. Iddoo kanatti maal filanna account privacy security kan jedhu jira. Privacy kan jedhu as keessa isa kanarratti tuqnaa jechuudha. Itaan suudhaan filannoowwan jiran keessaa mee kan jalqabaa comment jaa, messaging, use of content jaa, comment alaallu, comment irratti tuqnee alaallu. Asitti maal jaa who can comment on your posts jaa. Everyone, friends, everyone jechuun namoota hunda jechuudha. Osoo filannoo hin taane friendii yoo ta'e immoo nama hiriyaa kan ta'e qofatu comment siif godha jechuudha. Kan itti aanu ammoo viidiyoo kee nama duut gochuu yookaan ammoo stitch gochuu danda'u filadhu jaa. Kun akkaawuntii kee siif eegaa jechuudha privateedhaani. Kanallee privacy keessa deemna. Ergasii boodatti iddoo kanatti use of content kan jedhu kana inni filannaa. Itaan suudhaan maal jaa allow use of content from kan jiru kan yeroo tuqxanitti jechuudha. Filannoo lama siniif hin ta'unillee everyone, friends namoonni duet gochuu danda'an everyone irra yoo gootan namoota jiran hunda, friend irra yoo gootan ammoo hiriyoota keessan qofatu akkas biraa jechuudha. Kan biraadha ammoo block gochuudhaaf nama hin barbaanne jechuudha. Block gochuuf iddoo xiyyaama sin agarsiisu tuqxanii ergasii boodatti asitti block kan jettu sinii dhufaa jechuudha. Yeroo block tuqxan block godhaa jechuudha. Block ilaaluudhaaf immoo nama tokko block yoo gootanii irra deebisuu yoo barbaadan yookaan immoo eessa jira isa jiruuf block account kan jedhu kanarratti tuqxan jechuudha. Setting inni privacy kan yeroo sirna. Ergasii booda asitti kunoo block ta'ee jira jechuudha. Unblock gochuu yoo barbaanne yookaan ammoo block irraa hiikuudhaaf unblock kan jettu kana inni tuqna. Yeroo unblock tuqnetti akkas jedha jechuudha. Amma maal jedha? No blocked account jechuun namoonni block account hin jiru jechuudha. Galatooma chaanaalii keenya kana subscribe gochuudhaan deeggaraan isin jaa. Viidiyoo kana ammoo nama hedduu fayyada waan ta'eef share godhi.